Baatiiwwan sagalan darbanitti miseensonni Komishinii Poolisii Oromiyaa 4,225 ol waraana bilisummaa Oromoo WBOtti makamu sanadiin komishinichaa kan miliqee bees ammoo mul'ise. Walii galaan baatiiwwan sagalan darbana miseensonni Komishinii Poolisii Oromiyaa 4,800 ol sababoota garagaraatiin hojii gadhiisuu isaanii sanadichinis ammoo kan ifoomse hoggaa ta'u Komishiniin Poolisii Oromiyaa qaamota gurguddaa afur jechuudhaan poolisii idilee, poolisii farra riphee lolaa, poolisii to'attoota fincilaa fi poolisii eegumsa qaamaa VIP jedhan kan qabu yoo ta'u walumaa galatti yeroo ammaa miseensota 50,000 takkaa fi 760 takka qaba jedha sanadiin keessoo dhaabichaatii beekuun ammoo ragaan sanadaa Komishinii Poolisii Oromiyaa keessaa beekuun akka mul'isutti baatiiwwan sagalan darban keessaa miseensonni Poolisii Oromiyaa 4,867 ta'an sababoota garagaraatiin hojii gadhiisanii jiru. Akka sanadiin qorannoo Komishinii Poolisii Oromiyaa irratti ammoo qajeelcha olaanaa bulchiinsa qabeenya namaatiin adeemsifame agarsiisutti Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti haalli gallakkisa hojii irra jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa fi hammachaa kan dhufe ta'uusaa mul'isa. Miseensota Komishinii Poolisii Oromiyaa gadhiisan 4,867 keessaa waraana bilisummaa Oromoo WBOtti dabalamuudhaan hojii kan gadhiisan miseensota 4,225 akka ta'an sanada kanarrattis ibsamee jira. Miseensota Komishinii Poolisii Oromiyaa gadhiisan 4,867 keessaa waraana bilisummaa Oromootti ammoo dabalamuudhaan hojii kan gadhiisan miseensota 4,225 akka ta'an sanada kana irratti ibsamee jira. Poolisoota 4,225 WBOtti makamuudhaan komishinichaa gadhiisan jedhaman keessaa miseensonni poolisii 3,000 fi ammoo 39 poolisii idilee fi poolisii farra riphee lolaa keessaa miseensonni 172 poolisii qaama eegumsa VIP keessaa miseensonni 1,048 ammoo poolisii to'attoota fincilaa keessaa ta'u addeessaa sanadiin iccitiidhaa beekuun ammoo miseensonni poolisii 642 ol sababoota akka naamusaa, wareegama soorama murtee boordii fedhiidhaan ammoo hojii gadhiisuu, adabbii mana murtiitii fi lola keessatti booji'amuudhaan hojii kan gadhiisan ta'uu ibsamee jira. Miseensota Komishinii Poolisii Oromiyaa godinaalee waraanni keessatti adeemsifamaa jiru kanneen akka Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Bahaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaatii fi Kibba Lixa Gujii, Gujii Lixaa, Illuu Abbaa Booraa, Jimmaa, Arsii Lixaa, Baalee Bahaa, Bunnoo Baddallee, Harargee Bahaa, Harargee Lixaatii fi akkasuma ammoo gama biraatiin Booranatti ramadaman keessaa 4,133 kan komishinichi dhiisan yoo ta'u kanneen hafan ammoo magaalota irraa ta'u sanadichinis ammoo addeessee jira. Sababoonni akka dirqamni hojii dheerachuu, rakkoo hoggansaatii fi bulchiinsa gaarii, rakkoo hawaasummaa, rakkoo naamusaa, mindaan kafalamu ammoo gad aanaa ta'urraa kan ka'e ofii maatii ofii jiraachisuu ammoo dadhabuu, rakkoo qulqullinaa, qaxarrii ilaalchaa fi akkasuma gochana garee faallatti makamuudha jedha. Sanadiin qorannoo Komishinii Poolisii Oromiyaa irratti ammoo adeemsifame rakkoo bulchiinsa gaarii irraa ka'uudhaan komishinicha gallakkisuun cinatti rakkoon hoggansa miseensota Komishinii Poolisii Oromiyaa danuun hojii akka gadhiisaniif sababbii ta'uu isaa ammoo ragaan kunis addeessee jira. Hoggansi murtee hojii kamuu irratti ammoo miseensota poolisii hirmaachisuu dhabuudhaa fi mirga miseensota sarbuudhaan arrabsuu, reebuu fi ammoo seeraan ala hidhuun miseensonni hojii akka gadhiisan taasisaa jira jedha. Mindaan poolisootaaf kafalamuu fi hojiin hojjetamuu wal madaaluu dhabuu fi miseensonni poolisii yeroo irraa gara yerootti ammoo wareegama lubbuu kafaluun isaanii hojii akka gallakkisaniif dhiibbaa irratti uumaa jiraachuunis ibsamee jira. Humnoonni Poolisii Oromiyaa 4,000 ol ta'an WBOtti makamuun isaanii kan dhagahame ammoo yeroonii fi mootummaan
humnoonni idilee raayyaa ittisa biyyattiitii fi nageenya biyyattii waliin ta'uudhaan opereeshinii jabaa woboo gubbatti gaggeessaa jiran jechuudhaan mootummaan himaa jiruttidha. haa ta'u malee wal waraansi woboo fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaanis kan durii caalaa hammaatee akkuma itti fufetti jira. woboon godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti lola gurguddaa gaggeessaa jiruun humnoota poolisii Oromiyaa dabalatee raayyaa ittisa biyyattii akkasuma keessattuu giddu galeessa keessatti humnoota komaandoo Rippaabilikaan Gaardii danuu isaanii barbadeessuudhaan lafoota hedduu dhuunfatee akka jirus beeksisee jira. baatiiwwan 9 darban qofa keessatti humni poolisii Oromiyaa 4,000 ol waraana bilisummaa Oromoo wobotti yoo makaman kanneen raayyaa ittisa biyyattii irraa ta'an ammoo gara 7,000 olii akka ta'anii fi humnoota komaandoo Rippaabilikaan Gaardii irraa ammoo kan giddu galeessa keessatti bobbaafaman gara 370 oliitis waraana bilisummaa Oromoo wobotti baatiiwwan 9 darbanitti makamuunis dhagahamee jira. yeroo ammaatti baatiiwwan 9 darbanitti miseensonni komishinii poolisii Oromiyaa 4,000 fi 225 waraana bilisummaa Oromoo wobotti makamuu sanadiin iccitii komishinichaa nadhaqqabee jira jechuudhaanis OMN gabaasa kana qindeesseera. gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Haamar rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa keessaa ammoo furuudhaaf mootummaa Itoophiyaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dhaga'ame. ministeerri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baasee Maayik Haamar Itoophiyaatti imaluudhaan karaa itti walitti bu'insa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessaa furamu irratti ammoo qondaalota mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achuuf akka jiran beekame. Maayik Haamar waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo woboo ABO gidduutti xumura gochuudhaaf marii nagaa Tanzaaniyaatti marsaa lamaan gaggeeffame irrattis hirmaataniiru. marsaa lammataa irratti akka jaarsummaatti kan hirmaatan Maayik Haamar qaamoleen lamaan akka fuula fuulatti ammoo wal arganillee haala mijeessanii jiru. qaamoleen lamaan mootummaadhaa fi ABO waliigaltee xumuraa irra gahuu baatanis haga fiixaan baasnutti ammoo Ameerikaan deeggarsa barbaachisu hundammoo ni taasifti. garuu yeroo dheeraa gaafachuu dandaas jedhanii turan Maayik Haamar kanaan dura. qaamoleen lamaan waliigaltee xumuraarra gahuu baatanis haga fiixaan baasanutti ammoo Ameerikaan deeggarsa barbaachisu hunda ni taasifti. garuu yeroo dheeraa gaafachuu dandaas jedhanii turan Maayik Haamar waldhabdee hidhattoonni fannoo fi humnoota nageenya mootummaa Itoophiyaa gidduu naannoo Amaaraatti mudatees karaa nagaa akka furamuuf mootummaa waliin mari'atu jedhamee jira. ergamaan addaa Ameerikaa kun namoota waraana hamaa kaaba Itoophiyaa waggoota 2 oliif gaggeeffame karaa nagaan akka xumuramuuf shoora olaanaa baatanii fi milkeessan keessaa tokko. kaayyoon biraa imala dippiloomaasii Ameerikaa kun ammoo sarbama mirga namummaa Itoophiyaatti gaggeeffamu jedhamee ilaalchisee qorannoon akka gaggeeffamu qondaalota mootummaa waliin mari'achuudhaafis akka ta'utu ibsamee jira. tibbana Ameerikaan yakka jechaa nama siyaasaa Oromoo beekamaa ta'e Obbo Baattee Urgeessaa irratti gaggeeffame akka qoratamuuf deeggarsaas akka taasiftu himtee jirti. daawwannaawwan isaanii kaleessa kan jalqabe yoo ta'u jalqabaa haala nageenya gaanfa Afrikaa irratti wantoota danqaa ta'an irratti mootummaa Keeniyaa waliin mari'achuudhaaf gara Naayiroobiitti akka imalan ibsichi himee jira. sana booda Finfinneetti imaluudhaan hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti mari'achuudhaaf gaggeessitoota gamtaa Afrikaa qondaalota mootummaa Itoophiyaa fi bulchiinsa yeroo fi akkasuma kan naannoo Tigraay waliin wal argu jedhama. dhimmoota madda wal dhabdee guddaa ta'an marii siyaasaan furuu malee ammoo gara wal dhabdeetti akka hin deebineef marii gaggeessu dhiheenya aanoolee naannolee lixaa fi kibba Tigraay
gaafiin abbummaa irratti ka'u keessatti humnoonni naannoo Amaaraa fi Tigraay walitti bu'uun gabaafamee ture. Naannoon Tigraay ibsa torbaanota darbe keessa kenneen bulchiinsi aanoolee lixaa fi kibba Tigraay bifa haaraan ijaaramuun naannoo Amaaraa jala galan ammoo ni diigamu jedhee ture. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa erga mallattaa'e waggaa tokko kan darbe yoo ta'u, wal dhabdeen daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay akkasuma ammoo hidhannoo hiikkachuu humnoota Tigraay guutumatti hojittis hin hiikamne. Maayikii Amar daawwannaawwan isaanii guyyoota 10 ol turu kanaan ammoo dhumarratti gara Jabuutiitti imaluudhaan haala nageenyaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irratti ammoo mootummaa biyyichaa waliin ni mari'atu jedhamee jira. Maayikii Amar daawwannaa isaanii guyyoota 10 ol turu kanaan ammoo dhumarratti gara Jabuutiitti imaluudhaan haala nageenyaa fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa irratti ammoo mootummaa biyyichaa Jabuutii waliinis ni mari'atu jedhamee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayikii Amar yeroonii fi gara Itoophiyaatti imaluudhaa fi marii gaggeessuudhaaf akka jiran beeksisan kanatti ammoo walwaraansi jabaa WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jirus kan durii caalaa jabaachuudhaanis itti fufee jira. WBO fi mootummaan meeshaalee gurguddoon giddu galeessa biyyattii dabalatee haga lixa Oromiyaa fi kibbaattis lola hamaa gaggeessaa kan jiran. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti tarkaanfii fudhachaatiin jira. Opereeshinii jabaa gaggeessaatiin jira yoo jedhu, waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo gamasaatiin tarkaanfiiwwan mootummaan nan fudhadha jedhu hunda fashaleessuudhaan deebisee diina koo rukutaatiin jira. Raayyaa ittisaatis Oromiyaa lafa awwaalchasaa gochaatiin jira jechuudhaan tarkaanfiiwwan jajjabduus fudhachaa jiraachuu qaamoleen lamaanuu yeroonii fi gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayikii Amar imaluudhaaf socho'aa jiran kanattis ibsa garaagaraa laachuu irratti argamu.